Ayyee harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun KB Post irraa oduu saayitii kanaa simbiraan geenyaa oduu waliin ani Keemboon Abrahaam. Trump hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa bishaan Naayil irratti miidhaa geessisaa jechuudhaan dubbate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Trump hidha bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee yaada kenneen hidhichi bishaan Naayil irratti miidhaa geessisuudhaan Masirirraan rakkoo guddaa qaqqabsiisaa jechuudhaan dubbate. They built a little dam in Ethiopia that's like the largest dam in the world. And it affects the water going to the Nile. Would you say that's a problem? I would say. Hidhi Itoophiyaa keessatti xiqqoo addunyaa irratti guddaa ta'ee ijaartan kun immoo bishaan laga Naayil yaa'u irratti miidhaa qaba jechuudhaan kan dubbatan Trump sirna maaddii qoodannaa hundeessitoota dhaabbata Koisii Ameerikaa Virjiniitti sanbata darbee taasifame irratti. Ji'a adoolessaa darbee hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa harki caalu Ameerikaadhaan deeggarame jechuudhaan yaada falmisiisaas kaasanii kan turan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Trump ammas irra deebiidhaan hidha laga Abbayyaa irratti yaada qaban dubbataniitu jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun saayitii kanaaf qabannee kanneen hanga ammaatti daawwatan turanii sagantaa keenyaafan kanneen biroo waliin turtii gaarii.